Kun ardii miidiyaa neetwoorkii. Assalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatu. Nageenya rabbii bakka jirtan isin haa qaqqabu. Jalqaba irratti hangafoota oduu dursuudhaan oduu keenya karraaf qabanne isin biraan geenya nu wajjin tura. Tiraampii murticha oliyyachuun isaanii hin oolu. Ol iyyannoon isaanii ilaalamuu kan danda'u ammoo filannoo biyyaalessaa sadaasa dhufu geggeeffamuun booda ta'uu mala. Amma Yuukireen meeshaalee waraanaa biyyoota lixaatti fayyadamuun Raashiyaa haleeluu akka dandeessu eeyyama argatteetti. Chaayinaan xayyaara samii nama malee imaltuu gara addeessaa ergiteetti. Pirezidaantiin Yuukireenii Volodimir Zelenskiin Chaayinaan fi Raashiyaan qorannaa nageenyaa Swiizerlaanditti taa'amuuf jiru tuffataniiru jechuun himatan. Tiraampii murticha oliyyachuun isaanii hin oolu. Ol iyyannoon isaanii ilaalamuu kan danda'u ammoo filannoo biyyaalessaa sadaasa dhufu geggeeffamuun booda ta'uu mala. Kanaafuu adabbiin dhoorkaa yookiin hordoffii isaan mudachuu danda'a. Haa ta'u malee dubbiin cimee Tiraampiin hidhaa bu'aniis kaadhimamaa ta'uun itti fufuun danda'u ta'a. Kana malees mana hidhaa taa'anii Ameerikaa dursuu danda'u. Namni yakka cimaa murtaa'e attamiin filannoof dorgoma kan jedhu gaafii ummatichaa ta'eera. Ameerikatti ulaagaaleen seeraa kaadhimamaan pirezidaantii erga bara 1789 bara Joorjii Waashingten itti aangoo pirezidaantii jalqabaa itti ta'anii kaasee hin jijjiiramne. Yuunivarsiitii Kolleejjii of Londonitti Piroofeesara seenaa Ameerikaa Iween Morgaan akka jedhanitti seerri kaadhimamaan Ameerikaa keessatti kan dahale ta'uu labsa. Gaafiin iddoo dhalootaa pirezidaantii duraanii Ameerikaa Baaraak Obaamaa irratti ka'ee kan tures kanumaafidha. Kana malees kaadhimamaan umriin isaa waggaa 35 ol akka ta'u eegama. Akka seerichaatti kaadhimamtoonni Ameerikaa keessaa kan waggaa 14 jiraatan ta'uu qabu. Seerichi kan hin fudhanne namoota Ameerikaa irratti ookkara kakaasan akka ta'e dubbatu Piroofeesarri kun. Haa ta'u malee keewwanni kun Tiraampii irratti akka hin hojjannee fi murtee manni murtii olaanaa dabarse akka dhoorku kaasu. Ta'anis pirezidaantii ta'uuf yaalan dhoksuu hin jiru. Amma Yuukireen meeshaalee waraanaa biyyoota lixaatti fayyadamuun Raashiyaa haleeluu akka dandeessu eeyyama argatteetti. Biyyoonni lixaa hanga ammaatti Yuukireeniin meeshaa waraanaa isaanii fayyadamuun humnoota Raashiyaa akka haleeltu hin eeyyamne turan. Meeshaa waraanaa naatoo irraa gargaarsaan argameen haleellaa daangaa qaxxaamuree raawwachuun waraanicha daraanuu hammeessa jedhanii waan yaadaniif eeyyamuu didan. Garuu dhiyeenya kana haalli humnoonni Raashiyaa fuulduratti itti deeman keessattuu milkaa'inni isaan kaaba baha Keerkiivii keessatti argatan Yuukireeniin meeshaalee waraanaa kunneen fayyadamuu qabdi kan jedhu michoota ishee lixaa amansiiseera. Akkuma Raashiyaan daangaa ceetee iddoo xiyyeeffannoo ishee Yuukireeniin keessatti barbadeessuu jirtu, Yuukireenis waan kanaan walgitu raawwachuu qabdi ejjennoo jedhu agarsiisan biyyoonni lixaa. Ji'a darbee Raashiyaan naannawa Keerkiiv keessatti haleellaa lafoo heddumminaan banuun gandoota hedduu qabatteetti. Milkaa'inni Raashiyaa kun magaalaa Yuukireenii keessatti guddinaan lammaffaa taatee fi daangaarra kiiloomeetira 30 qofa fagaattee argamtu Keerkiiv keessatti yaaddoo guddaa uumee jira.
Daangaan karaa kanaan jiru biyyoota lameen gidduutti adda waraanaatti biyyoonni lixaa Yuukireen meeshaa waraanaa isaanii daangaa isheen alatti fayyadamuu dhorkuun isaanii Raashiyaan salphatti akka boojitu taasiseera. Kana hordofee Yuukireen fi biyyoota Awurooppaa irraa cimeera. Sababa kanatti US imaammata ishee jijjiiruun Yuukireen meeshaalee waraanaa biyyoonni lixaa arjoomaniif fayyadamuun Raashiyaa haleeluu akka dandeessu eeyyamteetti. Kan nuti itti seenneef Yuukireen yeroo barbaadetti adda waraanaatti waan barbaaddu waan ishee barbaachisu akka argattuuf jedhan ministeerri dhimma alaa US Anthony Blinken. Chaayinaan xayyaara samii nama malee imaltuu gara addeessaa ergiteetti. Xayyaarri samiin kunis fuula addeessaa kallattii kaaniin dachee irraa fagaattee argamu moggaarraa qubatteetti. Biyyi akka Chaayinaa kanatti xayyaarri samii addeessa irra qubachiise hin jiru. Xayyaarri samiin Chaanjii 6 jedhamtu kun dilbata kana ganama bantii kibbaa Ayitikaan qubachuu bulchiinsi qorannoo hawaalessaa Chaayinaa ibseera. Xayyaarri samiin kun ji'a tokko dura sochii eegalte. Kaayyoon ishees dhagaa fi biyyoo addeessa irraa walitti qabdee fiduuf ta'uutu himame. Kun seenaa keessatti kan jalqabaa ta'a. Akkaataa karoora kanaan dhagaawwan umurii dheeraa qabanii fi addeessa irraa barootaaf turan baasuun ni danda'ama jedhamee eegama. Toorri qunnamtii waan adda cituuf xayyaarri samiin kun fuula dachee irraa kallattii kaaniin qubachuu fi dhiisuu ishee adda baasuun yaaddoo ta'ee ture. Chaayinaan bara 2019 kaasees xayyaarri samii Chaanjii 4 addeessa irraa qubachiisuun kanaanis addunyaa irraa kan jalqabaa taateetti. Buufata hawaa guddichaa Wanchaangii irraa gara hawaa kan ergamte xayyaarri samiin Chaanjii 6 kun ergasii addeessa irraa naanna'aa turtee yoom akka qubattu si'oominaan eegamaa ture. Boodarras qaama addeessaa dachee irraa daraan fagaatee kallattii kaaniin argamurraa qubachuu dandeesseetti. Miidiyaan Chaayinaa Shiinwaa jedhamu dhaabbata hawaa biyyattii waabeeffachuun akka gabaasetti xayyaarri samiin kun bakka mijataa ta'ee akka qubattuuf wantoota gufuu itti ta'an meeshaa ittiin adda baastuu fi ifa haala waliin geggeeddaramu ofirraa qabdi. Miidiyaaleen mootummaa Chaayinaa xayyaarri samiin kun nagaan addeessa irra qubachuu ishee milkaa'ina seenaa qabeessa jechuun ibsaa jiru. Xayyaarri samiin kun addeessa irra qubachuu ishee dura injineeronnii fi kalaqatoonni hedduun hojjettoonni sodaa balaa fi kaan hordoffii walirraa hin citinne gocha. Yuunivarsiitii Maanchesteritti ispeeshaalistiin qorannoo addeessaa kan ta'an Profeesar Joon Pernet Fiisher dhagaawwan umurii dheeraa qaban kan eenyullee argee hin beekne arguuf carraa argachuun nama hundaa gammachiiseera jedhe. Profeesarri kun imaltoota gara addeessaa kana dura turan kan Ameerikaa Apollo fi kan Chaayinaa kanaan dura taasifteerra irraa wantoota addeessarra jiran fi baroota lakkoofsiisan qorachuuf carraa argateera. Chaayinaan amma kan xayyaarri samii ergite bakka kanaan dura biraa ga'amee beeknettidha. Iddoon kana namni tokkollee argamee dhagaa fi biyyoo waan addeessa irra jiran jedhan walitti qabee hin beeku. Kanaafuu ergamni pilaaneetonni akkamiin uumaman gaafii jedhu deebisuu danda'a jedha Profeesarri qorataan hawaa jedhaniin kun. Dhagaan Chaayinaan fuula addeessaa dachee irraa fagaatee kallattii biraa jiru irraa walitti qabdu kun kan kanaan dura walitti qabamerraa adda.
Pirezidaantiin Yuukireenii Volodymyr Zelenskiin Chaayinaan fi Raashiyaan qorannaa nageenyaa Swiizerlaanditti taa'amuuf jiru tuffataniiru jechuun himatan. Qorri kun dhimma nageenyaa irratti kan xiyyeeffatu yoo ta'u kan qopheesse Zelenskiidha. Chaayinaa fi Raashiyaan waliin ta'uun biyyoonni kaanis kora kanarratti akka hin argamne gochaa jiru jedhan bulchaan Yuukireen kun. Fooramiin nageenyaa Eeshiyaa irratti argamuun wayita haasawa taasisan meeshaaleen waraanaa Raashiyaa kanneen Chaayinaa irraa ergamanii fi jiraachuu hubanneerra jedhan Zelenskiin. Chaayinaan waraana Yuukireenii ilaalchisee garee deeggartu yookiin tumsituu tokkollee akka hin qabne ibsiti. US fi biyyoonni lixaa ammoo ejjennoo Chaayinaan ibsitu kanarratti gaafii kaasaa turan. Inumaa Beejingii meeshaalee waraanaatiin Mooskoo deeggarteetti jechuun himatu biyyoonni lixaa. Chaayinaan wayita biyyoonni lixaa Raashiyaa qoqqobuun itti roorrisan oomishaalee Raashiyaa kanneen akka boba'aa fi gaasii bitachuun jajjabeessaa turte. Kora Singaappooritti geggeeffame kan qondaalota humna waraanaa addunyaa mara irraa walitti fide Shaangrii-Laa Daalojii jedhamu irratti tasa kan argaman Zelenskiin carraa kana fayyadamuun waan biyya isaanii barbaaddu dubbataniiru. Kora kanarra ministeerri ittisaa US Lloyd Austin fi kan Chaayinaa Dong Jun argamaniiru. Kaayyoon daawwannaa Zelenskii kun biyyoota Eeshiyaa irraa deeggarsa gaafachuuf ture. Zelenskiin dureewwan biyyoota Eeshiyaa biyya isaanii marsanii jiraniin hedduu argachuun dubbisaniiru. Kana malees qondaalonni kora kanarratti argaman hundinuu kora nageenyaa waxabajjii kana gara dhumaarra geggeeffamu irratti akka argaman gaafataniiru. Pirezidaantiin Zelenskiin nageenya niwukileeraa wabiin nyaataa biyya isaanii akka mirkanaa'uu fi hidhamtoonni yeroo waraanaa fi daa'imman harka Raashiyaatti ugguramanii jiran akka gadhiifaman iyyataa jiru. Kanarrattis birmannaa gaafachuu fi kora waaman hanga ammaa biyyoonni 600 ta'an kora kanarratti jila bakka isaanii bu'u akka ergan mirkaneessaniiruufi. Raashiyaan silumaa hin affeeramne, Chaayinaan ammoo hin hirmaadhu jette. US biyya jila kora kanarratti hirmaatan erguu fi jalqaba irratti waadaa galteedha. Biyyoonni kaanis akka kora kanarratti hirmaachuun galma isaa milkeessan dhaamteetti. Ameerikaan ministeerri dhimma alaa Chaayinaa korri kun beekamtii Raashiyaa fi Yuukireenii qabaachuu qaba. Hirmaannaan walqixaa ta'es biyyoota lameenii fi kennamuu qaba jedhe. Kanaan achi korri kun nageenya buusuu keessatti gaheen ba'atu qabatamaan hin jiraatu jedhan dubbii himtuun ministeerichaa. Pirezidaantii Zelenskiin akka jedhanitti Chaayinaan duraan akka Yuukireen bira dhaabbattuu fi Raashiyaaf meeshaa waraanaa akka hin kennine waadaa galteettiif. Amma garuu meeshaaleen waraanaa Raashiyaa tumsaa jirti jechuun komattu. US akka jettutti Chaayinaan meeshaalee waraanaa kanneen akka rasaasaa, konkolaattota waraanaa fi meeshaaleen deeggaraa jirti. Raashiyaan maashiniiriiwwan waraanaa 70 akkasumas meeshaalee elektirooniksii akkaan xixiqqoo ta'anii fi maltee waraanaa keessaa tokko ta'an 90 Chaayinaa irraa galchiti jetti US.